tokkummaan Oromoo dhiiga qofa osoo hin ta'in akka dhugaan ifaan lafarratti baatee mul'attu dhaloota Oromoo isaan duuba dhufuufis akka qabsoo isaanii karaa isaan baasan xurree isaan baasan irra qabsoo hiriiree deemuu danda'ullee akka tokkummaa horatee utubaa raafamtuun adda addaa akka sarraafneef kan inni itti kudhaamachiisee qabsoo kanarratti iticheenii dhalootaaf gumaache. Akkasitti waraanni bilisummaa Oromoos jaallan erga qabsoo inni dhufee qabsoon itti hundeeffamtee haga bilisummaa uummata Oromootti kan qabsoo irratti kaayoo isaa galmaan gaate waan ta'eef nama kaayoo isaa irra galmaan gaate immoo goota jedhama namni kaayoo qabus goota. Kanaafuu inni faarfamaa illeellifamaa ittiin geeraramaa ittiin dhaadatama kan qabsoo irra jiru immoo ittiin wal jabeessaa kaayoo isaa kana namoota isa bira kufan jaallan isa bira kufan kana xiiqii ittiin ofooraa guyyaa kanarra dhaabbatee burmaaltu na eeggata anoo maal jedhe maaltu narraa eeggama. Inni gaafatama isaa fixate akka Oromummaa isaatti akkasitti obbaafate anoo maaltu narraa eeggama jedhee itti fuuf akka waraana bilisummaa Oromootti akkana wal kudhaamachiifnee